Ashama harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal sabboontuu Wallagga lixa anaa dhufu baga nagaan dhuftanii hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaal sabboontuu Wallagga lixa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin je'een jira. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Surprise or prank I don't know. Nan ilaala. Egaa har'a mana sabboontuu Wallagga lixaatiin argama jechuudha. Egaa hordoftoonni sabboontuu Wallagga lixaa hundumti keessanillee anaa dhufu nooraa isinii jennee jirra. Manni keenya mana bashannanaati, mana kolfaati, mana buhaaraati. Hundumti isaa jira jechuudha. Nu bira waan tokko nu bira wanti dhibee hin jiru. Wanti isin nurraa xalabattan tokko tokkoon isinii ejjenna jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Warri har'ariif gara mana sabboontuu Wallagga lixaa dhuftan subscribe gochuun mallattoo beelii shaggar olii sana jirtu ol irra gochuun ol irra godhadhaa. Yeroo hundumaa wanta nuni gadi lallakkifne isin bira ga'a jechuudha. Har'a jechuudha piraankii ajaa'ibaa sabboontuu irratti ejjechuuf dhufeen jira. Maalin jedhaa dhuganan sodaadha garuu eeggadda piraankii ishee irratti ejjedhee baay'ee naatee rifatte jechuudha. Kanaaf har'a immoo dhugaa irruma qabee sharaf go'eetu xinneessin jechuudha. Sabboontuu koo baay'ee na dhukkubaa jira garuu jechuudha dursa piroofaayilii imoojii irratti mucaa bareedaa tokko jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha kun isa. Ispeeshaal nama areeda qabu kana akkas dhiira asirra areenni isaa akkasiin dhufee asirraan akkas ta'u kana hedduu jaaladha. Dhugaa isiniin qalbii miti sarara akkas dhiira asirra akkas areenni isaa sararamu kan irraan guru abadeen baay'ee waan jaaladhu jechuudha. Maaliif dhiira areeda babbareedu kana bakka nama jaalatte yoo ta'e akkas yeroo qaqqabdu bakka baay'ee namatti tola. Darbee immoo nama akkas goofaree akkas qaqqabu jechuudha. Akkas yeroo akkas goofaree qaqqabdu akkas yeroo gootu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Piroofaayilii ishee irratti nama akkasiin arge jechuudha. Nama akkasiin arge nama akkasiin arge coqqolii bakka akkamillee coqqolii naan jedha. Maalin jedha piroofaayilii ishee irratti arge sabboontuu kun eessaa obboleessa keetii moo maalii amoo jedheen barreeffamaan nan gaafa'a jechuudha. Yeroon gaafa'u waan isheen naan jette irrumatti hundaa'a. Hin beeku yoo isheen jaalallee ishee hin beekan. Jaalallee ishee ta'ee wayis fira ishee ta'ee hin beeku jechuudha. Baay'ee onnee kiyya keessa bu'een jedhani. Maali akkun yoo isheen obboleessa kootii jettee natti barreessite yookiin fira kootii jettee natti barreessite sabboontuu kiyya nan du'a gurbaa kana naa fixii je'eetuma itti barreessin irraa usa. Yoo isheen sagalee naa keesse yoo isheen natti barreessite waan fe'e yoo jettu deebisee maltii yookiin immoo deebii hin deebisuufi. Amma maalan go'a seetanii karaa waasappii haqeen akkuma eeggaddaa sanaan ishee boonsisa. Bakka sabboontuu kiyya baay'ee na dhukkubaa jira. Maaloo furmaata naa ta'ii. Dhugaan hedduu na dhukkubaa jira. Mataa kiyya na dhukkubaa jira. Mucaa kaleessaa sana feesbuukii kee jalatti argee haayin jedhee yoo isheen fira kootii naan jette. Haayi jedhee naa deddeebisee viidiyoo walii dawwallee akka viidiyoo walii dawwallee halkan guutuu irra barrafne bakka baay'ee mataa kiyya na dhukkubaa jira. Onneen kiyya asirraati jechaa jira. Baay'ee na dhukkuba bakka kanaafiyyuu furmaata naa godhii hirriba dhabeen ja'a gizee tokkommoo jechuudha akka carraa jechuudha. Otoon olii gadi deddeemuuti nan kufee jechuudha mana kanatti. Gaafan kufee as kotarsa'e jechuudha as jalaate asirra gaafa tarsa'u hospitaala na geessanii itti wanti naa go'anii jechuudha. Itti naa ashaganiiru. Achi suurri sun hin harka jira suurichaan ergaafi. Balaabut suurichaan ergaafi maal taatee bakka na dhukkubee kaleessa otoo isa faana taa'aa oolee halkan guutuu isa faana odeessaa oolee buleetaniin har'a immoo kunoo nan kufeen immoo akkasin ta'ee maaliif isatti nan heerumsiistu taanaan ila kiroolisi dhugaa maqaan sidhaa maqaan si badan jedha.
bakka mataa kiyya na dhukkuba Benedola naa fidaa jennaan Benedola na didanii waan ma arge qoricha waan akka Benedola barbaade ugaan jiran jedhaa gudii ishee taafida. Gudii ishee eengadda ishee boonyaan dhugaa garaa koo dadhabee gara na ajansiiste gaafa ishee na ajansiistu irraa dhugaa piraanki ajee anu nan bu'e jechuudha. Dhugaa viidiyoo sanaa geeffachuu hin dandeenye. Turtii keessa na wajjiniin haa ta'u waasaappiitiin sagaleen ergaa fi sagalee sana waraaba erga sagalee sana waraabe booda kana ishee fi erguu jechuudha. Duran erguu fi waan ishee jettu irratti laayik godhaa isin immoo sheer godhaa sabskiraayib godhaa. Akkuma viidiyoo yookaan immoo waan isheen jettu haasaa irratti dhaggeeffattanii abbeen obboleessa kiyyarraa qabamtee maraachuutti walaganaanyeen jirachuudha. Walitti fidee jira. Dheengadda galgala walitti fide akkuma argitanii liivii halkanii mana asinaa bulle irratti walitti fideen jira jechuudha. Akka isaan wal dubbisanii akka isaan wal fuudhanillee mari'atanii waa hunda xumuranii jiru. Abbeetiyya koongiraatiin jedheen jira. Wanti piraankiin irratti hojjechuudhaaf yaadde inni garuu piraankii sana nan fashaleessee irkaan fudhanne akkaseen piraankii gochaa jirtu nan beeka waan ta'eef dhugaan irkaan fudhanne jechuudha. Garuu mucaa galgala dawwalee fi isumannaa dawwalee liivii asinaa irratti wanni godhee gaachitti fideennaan gaachitti wal argatanii boo gammadanii innillee gammadee asii suuraa see fuudheetti erge viidiyoo fuudhee asitti ergee jennaan wayyoon bareedde argachuun qaba jedhee nu bilbanatti tumu maali kun akkasittiin kunoo gaa laammaa jana dhugee irraa kaasanii jiru gaa abbee si milkaa'ee miti akkasii milkaa'ee jira maashaallah tabaarakallaa abbee tiyyaa wajjin amala qabeetti tiyyaa wajjin bareeddu tiyyaa wajjin biyya tokko mana tokkotti galla abbee galdiin hin jiru allee finfinnee kanatti ol siqa innumaan ol fokoo Wallaggatti hin galu argina abbee argadhee mucaa Wallaggan taa'u finfinnee waan jiraatuuf iyyuu saniif jennaan jechuudha. Finfinneetti ol galaa malee hin galu Wallaggatti abbee argadhee honan kurkumaayyuu amala qabdi miskiina wayiiti amala qabdi hedduu amallisee namatti tolaa qabbanuuftu wayiiti nammoo ana fakkaate wallaa dukkee jirraa kaasabbeetiyya mana tokkotti galla galliin hin jiru achi Wallaggaadha mana gurguree Finfinneetti dhufee gala argee abbee argadhee mucaa yookaan immoo kifilii tokko naa kennaa kifilii tokko nagaa kifilii tokko naa kennaa ani viidiyoo waraabaa deemee Addis Ababa keessa deemee bashannane viidiyoo soqadhaati viidiyoo barbaadadha magaalaa marqaattoo faadhaqee piyaasaa faana bashawwamee daban keessa dadhabee viidiyoo waraabadhaati yan achuma kifilii tokko naa kennaa Wallaggaa gurguree makiinaa bitadhe mana isa Wallaggaatiin makiinaa bitadha taaskii manaa yoo naa bittee asii mana bitadhe deemee viidiyoo waraabaati achumatti ol labuta waa malee uttiin sinne islaama argocha bitti nagasha mucaan abbeetiyya milkii qabda bara ati moo dhugaa nyaatte bara maarsii godha gaa gubattu boonee haannaa mana gubattu hin hafte lagarra haannaa gaafas waa seenaa turte warri nageenya deemaa dhaqa dhaggeeffadhaa wallaahi waan haannaan jechaa turte hin hafte jechuudha. Habbeensiif hin taatu qal'oodha jetti mucaannaa taati naaffaadha jedhaani akkasitti walagganaanyee piraankiidhaaf dhufte ani garuu viidiyoo sana fuudhee isheetti godhe tonkolii miti wayyaadha koo gudiit ta'e dhugaa amma gaajana jala isaanii ooyifachaarra jiru abbee wanneen faan isaa dhaga'anii haannaaf abbooneen faan isaa dhaga'anii gubatan isaanii gaafasii kanatti jala gubachaa ture. Faateen hin calliste faate hin milkaa'e bar wannichi milkaa'e wanti gaafasii silkii walitti erganii suuraa walitti erganii abbeen koo gaa Wallaggatti galuu deemti yaa rabbii keenyaa toshite numa naa toleeyyu Wallaggan nannaa garuu Finfinnee jiraatu akkas kaa Finfinneetti galuu eedanuu Wallaggaa ba'e yaa rabbii kee yoom galee Finfinnee dhaqa yaa rabbii kee
Ar magaalaa guddicha sanuu piyaasaa keessa. Piyaasaa keessa naannaayyuu gabaa guddicha akka markaattoo jira. Markaattoo keessa dhaqee viidiyoo isinii waraaba gaa hordoftoota kiyya. Markaattoo keessa deddeebi'ee viidiyoo bullucci kaameraa bitadhe. Abbeen kaameraa qabdi. Ani waan isinitti agarsiisaa abbeen na dudduuba deemte kaameraa guddicha bitanna lama taanee walitti. Saniin booddee goote walitti naa qabdi. Akkasii kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya. Biraankiin keenya akka itti milkooftee jirti. Inumaa ta'e malee abbeetiyya. Ayinaaftu barra. Haana boonee na ina. Haana boonee na inaaftu. Haanaadha. Booneedha. Haana maal gooti? Haana maal gooti? Dullatti fayyaan. Maal gooti seenfaan? Booneedha malee boonee na fudhattu. Boonee haana haata dabadhu taa'us jedhi. Adabadhuuti os jedhi taa'e haana. Si immoo kan biraasii fida. Abbeedhaa fideera bar. Wanni. Abbeen jedha booneedhaa fidee jira bar. Nagarreeti. Nagarree booneen argiteetti koo. Silkiidhaan waliin agganaan malee. Dijiteetti booneen sun illee miskiina koo wallagga fuudhee gadhaasees. Iddoo tokkotti namuu hin geenye. Isee immoo obboleessa gosa tokkoon fuusa boonee sana harkaa ba'uun qabduun bareeddiseesi. Amala qabdi. Malee warra mala hin qabne buusimnaan haannaan amala hin qabdu haannaan fuusisu. Hin taane kirsinnaan badhaane haannaa hin fuusisu. Haannaa fidee ijoollee keenya keessan gashu maaliif balaadha bar haannaan nagarree haannaan balaadha joo. Ani hundaa haannaan fidu akka gara biraa soqaaf malee haannaa ittiin dabalu balaadha waan ta'eef isin girgirrii miti yeroo kaanu. Arrabsaa olti sanii fi booneedhaa fi abbee wayya. Akkasii gaa ijoollee teenya. Akkasiiti gaa amma argattee jirti gaa abbee koo. Kongiraa siin jedheera abbee xiyya. Abbushaa kongiraa. Sii gammadee jira dhugaa. Samana tokkotti galluun gammadee waa hunda caalaa samana tokkotti gallu. Finfinneetti na fuutuu miti. Finfinnee achuma fedha. Finfinnee sana fedha waan ta'eefi. Achumatti nama waama. Finfinnee jiraadha bar. Finfinneedha. Maal taateeti? Qalbiin akkasiin jiru. Akkasii gaa kolfinee taphannee kaakaa jennee shaashaa jennee hojii mana madaamii itti raanfannannee makoo fallee abbeen nu kubalchiiste. Akkasiin gubatinaati sheer godhame laayikii godha. Isin maaf laayikiin gootanii bismillaahi. Laayikii tuqaamee maa inni laayikii raanfattaniiti? Laayikii tuqaa isiniin jedha.